Cara Franqueta, karena kerja kan Franqueta. Micoom maal taate jiran? Register lubbuu maal taate? Yesus Kristus. Guddina goota bitaa biraayii. Biraanki jedhasan goota moo maalidha? Maalli wanti si bochisu? Maaltu si bochisa mucatti? Maal taatee dhugumaa? Bad mucoo maal taate joo? Waa anumti bara kana yoon wallaalchise jara keenya. Maal taateen dubbattu maasa qassaqamta? Rakkoon sirra ga'e maalidha si gargaaraa? Rakkoo maalii sirra ga'e? Maaltu ta'e? Maaltu ta'e ijoollee? Maaltu ta'e? Micoon kun yeroo baay'ee kolfa malee hin beektu, garuu waan ishii mudate kana ittee dubbachaa hin jirtu. Maal akka taate hin beektu. Tigisti namoonni baay'een hin beektu. Maal akka ishii mudatee fi maal akka ishiirra ga'e isaan hin beeku. Garuu hin boosisim jetteetuma hirqitee boosii jechaadha. Piraankiin gooti ishee namni immoo piraankii akkasittiin hirqee mimmaansaa buuseetiin piraankii naman godhachaadha. Kanaaf waan ishii rakkatte hin beeku. Adaraa keessa warri itti sixxan bira dhaqaasin hin jennu. Bira gaa namni gaa odoo nama haaraan ijoolleen ofii nurra ga'uyyuu hin beennu waa malee hirqifattee akkasittiin boosuu hin taalletu miidiyaa irratti baatee nama meeqa jala jira seetan nama naannoo 2,000 jala jira jechaadha. Rakkinni Tigistii rakkinni maalidha? Hordoftoota kiyyaa Tigistii waan ishiin taate hin beeku, garuu baay'ee bo'aa jirti. Nama baay'ee jala jira, liivii seentee jirti. Garuu adaraa keessa micoon kun maal akka rakkatte hin beeku, hin dubbanne nama akkamitti jechaadha. Warroonni bilbila ishii qabdan adaraa micoo tana dubbisaa. Jireenyi biyya ormaa kun ijoollee dhiphinaa qabdi, nama dhiphisti, nama yaaddessiti. Garuu immoo akkasitti micoontu yeroo hunda yeroo kofaltuu fi yeroo taphattu yeroo hunda sammuu ishii firii goote nama wajjininis taphattu malee yeroo akkasitti gadditee boosani guyyaa tokko argeen beeku jechaadha. Amma garuu daqiiqaa xiqqoodhaaf liivirra seente. Daqiiqaa xiqqoo seente kana himimmaa dhankuu kan heeqe goote dandeessee dubbachuurra dhabnaan liivii ishii cuftee irraa baate jechaadha. Namni waa tokko gaafa rakkate, namni waa tokko gaafa bakka jireenyi itti amma rarame kan murtoo ofirratti fudhatu jecha wayin madaamii ishiitti wal lolte ta'a, wayin immoo bakka kan biyya keessa wal lolte ta'a. Adaraa micoontu murtoo akka ofirratti fudhanne hiriyoonni ishii warroonni lakkoofsa ishii qabdan keessa dhaqaati jajjabeessaa. Namni hin kofaltis hin boosisu waan isaan hin beeku bar. Seetaatti xaggaate micoo hin kofaltii hin boosi bakka akkatti kana hidheetu murteessu ana dhibe daftee liivii cuftee baate bar. Waan isaa namaan galu dhugaa hirqitee himimmaan lakkuu kana dhankal gootee boosi jechaadha. Kanaafuu namni waa rakkatu malee hin boohu. Rakkoo isaa immoo namni waan hunda namatti hin himatu. Garuu gaafa rakkoo ofii namatti himata furmaata argachuu danda'u. Dhaloonni baay'een rakkoo isaanii hin himatan kan isaan balleessu jechaadha. Waa'uma rakkattee boosi micoon kun
wooma rakkatte sagalee yeroo namaa taatu yeroo bakka ishee shamarroota kana sagalee taatuun ishii beeka malee yeroo akkasittiin hinqirfattee boosu kanaan ishee argeen beeku jechaadha. Namni tokko immoo waa rakkatu malee akkasitti imimmaan isaa buusee dhankal hin godhuuf jireenya biyya ormaa kana baay'ee ulfaataadha beektuu. Bakka madaa bashii keessan immoo seexanni itti kaate. Ishiin kaa gizee namatti kaate nama qajeeshitii hamma tokko maal godhure waan godhan hin jiru. Warroonni itti dhiyaatan daraasiniin jedha. Namni gaafa abdii kutate imimmaan isaa dhankal godha. Nama baay'ee irra teessee barliifi nama baay'ee irra teesseeti imimmaan akkas tarcaafti. Maal akka taate garuu afaan baaftee too hin dubbattu. Hinqirfattee boo'uu malee jechaadha. Boo'icha ishiin boossu kana moo maaliif boossa maal taate irree namni jedhuun hin jiru. Nama eenyu jalaayyuu qabaan jirtu namoonni baay'ee irratti bilbilaa jiru mucaa kana jechaadha. Namarratti cuftee warratti imimmaa ishii dhankal gootee boo'aa jirti. Adaraa keessanis siniin jedha. Warroonni itti dhiyaatan bilbilaa fitoo jajjabeessaa maal taate maal rakkatte jedhaani. Seexanni bara kana kaate ijoollee dhaloota abdii kutachiisuudhaan maal goonaa miti mijatus mijachuu baatus egaa dandeenyee cakkanneetuma biyya ormaa keessa hojjetannee gara biyya keenyatti galla. Ani immoo dhaloota akkasitti imimmaan isaa buusee boo'u gizeen argu baay'ee garaan koo nagadda jechaadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Maaliifi waanuma kamiyyoo ta'e imimmaan ofii akkasitti dhankal godhanii buusuun mataan isaa natti hin tolan garuu nama imimmaan buusu dhugaa rabbiiti keessa koonna dhiphata siniin jedha. Kanaaf rakkina ishii eenyumattuu himachuu hin dandeenye mucaan kun liivii ishiillee cufattee baateetti eenyu jalaa bilbila kaasaa hin jirtu maal akka rakkatte garuu hin beeku joo. Mana keessaa lolli irratti baname ta'uu biyya keessaa lolli irratti baname ta'uu waanumti ishii qunname ta'u akkatti imimmaan tigisti jettaan yeroo hunda nama taphattee yeroo hunda kofaltuudha malee yeroo hunda bakka nama boossu miti. Kanaaf isa kanas siniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif galatooma. Warri haaraa mana koo dhuftan laayik sabskiraayib gochuudhaan akkasuma sheer godhaa obboleettii tanaa adaraa keessan garee gaaraa siniin jedha. Maaliif akka rakkattee dhiphachaa boo'aa jirtu gaafadha. Warroonni itti dhiyaatanii obboleettiin keenya boo'uu qabdu kolfa ishii bichaa feena yeroo hundumayyuu waan ta'eef chaaw yeroo gaarii qabaadha. Chaaw.